Odeeffannoo Premier League England wal qabatuttiin darba. Premier League England eda Leeds United goolii 1-0 dhaan Everton injifachuun bara dorgommichaa eegaleetiin jira. Daniel Frankin kan leenjuu Leeds United taphichaan daqiiqaa 84 goolii Lucas Nimeshaan rukutaa penaltiin galcheen kan isaan injifatanii bara dorgommichaa injifannoodhaan eegalanii dursee Sunderland kilabiin championship irraa ol guddate West Ham United goolii 3-0 dhaan mo'achuun taphasaa jalqabaa kilabii championship irraa guddate injifannoon eegaluun isaanii yaadatama. Leeds United fi akkasuma Sunderland liigicha injifannoodhaan jalqabuu isaaniiti. Kilaboonni kunneen lamaan gara championship'itti deebi'u jedhamee tilmaama guddaan kan kennamee fi haa ta'uti garuu haalli isaan jalqabbii liigichaatiin qabxiin isaan galmeessan gaariidha yookaan immoo faallaa tilmaamtota kanaa ta'eetiin jira. Jack Grealish taphasaa jalqabaa garee David Moyes Evertoniif taphateetiin jira. Kaleessa jijjiirameeti gara direettiin kan seene Jack Grealish Manchester City keessa hin barbaadamu jedhamee ba'uun isaanii yaadatama. Taphataan kun kanas ta'e san garuu Leeds United kaleessa Elland Roadittiin goolii 1-0 dhaan Everton mo'achuun bara dorgommichaa milkiin jalqabeetiin jira. Premier League England bara dorgommii 2025 jimaata darbe eegalee kilaboonni torba liigicha injifannoon eegalanii shaampiyoonii liigichaa Liverpool akkasuma Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur, Nottingham Forest kilaboota jalqaba liigicha keessa turan liigicha injifannoon eegalanii akkuma duratti kaasaatiin ture. Kilaboonni championship irraa guddatan Leeds United fi Sunderland injifannoodhaan liigicha eegalaniitiin jiru. Shaampiyooniin addunyaa Chelsea qixa bahuun dorgommicha eegalee Manchester United Red Devils diree isaaniitiin goolii 1-0 Arsenal mo'amanii bara dorgommichaa jalqabaniitiin jiru. Taphoota torbee lammaffaa liigichaatiin kilaboon injifannoon eegalan injifannoo isaanii eegsifachuuf kan mo'aman ammoo gara injifannootti deebi'uu fi murkiin isaan taasisan ni eegama. Sanbata dhufurraa eegaluun taphoonni torbee lammaffaa Premier League England kunneen itti fufuudhaan kan eegalaman kan itti fufuun taphataman. La Liga Spain torbee tokkoffaatiin har'a Real Madrid murkiin Osasuna waliin taphatu ni eegama. La Liga Spainis akkuma Premier League England ture jimaata darbe kan eegalee sagantaa taphoota torbee kanaatiin shaampiyoonii liigichaa Barcelonaan goolii 3-0 Mallorca mo'ateetiin eegalee kalee gaafa dilbata Atletico Madrid Espanyoliin goolii 2-1 mo'amuun ni yaadatama. Eda tapha torbee jalqaba liigichaatiin Real Betis fi Elche waliin morkatanii taphichi goolii 1 qixaanii kan xumurame Jermin Valerian Real Betis fi akkasuma immoo Artur Rubiel Elche fi goolii kilaboonni kunneen lamaan qabxiittiin hiratan galchaniitiin jiru. Bara dorgommii darbe waancaa malee waggoota 15 booda kan goolabe Real Madrid diree isaanii Santiago Bernabeutiin bor Osasuna wajjin kan isaan morkatanii keessattuu Xabi Alonsootiin leenji'aa bara dorgommii kana waancaa kilaboota addunyaatiin kan isaan of ilaalu eegalan Los Blancos imalli isaanii waancaa kilaboota addunyaatillee gaariin ture. Bara dorgommii darbe ammoo dorgommiilee danuun milkaa'ina hin qaban ture. Olaantummaan gama hundaan Barcelonaan kan irraa fudhatamedha. Real Madrid bara dorgommii kana garuu dorgommicha milkiin eegaluu fi har'a Osasuna wajjin sa'aatii 4 irraa eegaluun halkan kan isaan morkatanii bara dorgommicha eegalanii Xabiin garee isaanii jalqabaa filannoo taphattoota kamiitiin gara diree seenuu danda'u kan jedhu ni eegama. Kanas ta'e san garuu taphoonni La Liga Spain torbee jalqabaa tapha har'a Santiago Bernabeutiin Real Madrid Osasuna waliin taphatuun kan xumuramu jechuudha. Alejandro Garnacho wajjin wal qabatee odeeffannoowwan ba'aatiin turan gareen biyyaalessaa Argentina gulaalii waancaa addunyaatiif taphattoota yaameetiin jira. Alejandro Garnacho garee ofii keessatti leessaan garichaa hinaammanne waancaa mo'amtoota Saudi Arabia marsaa walakkaa xumuraatiin har'a Al Nassr fi Al Ittihad waliin morkatu. Waancaa mo'amtoota Saudi bara kanaa kun kilaboota afur hirmaachisuudhaan Hong Kongittiin kan dorgomamu. Al Ittihad, Al Nassr akkasuma Al Qadashi fi Al Ahly kilaboota dorgommichaan qooda fudhatanidha. Har'a marsaa walakkaa xumuraatiin kilabiin Karim Benzemaan keessattiin argamu Al Ittihad kan Cristiano Ronaldo Al Nassr wajjin kan waliin morkatanii boru ammoo Al Ahly'n Al Qadashi wajjin akka taphatan sagantaan bahee ni agarsiisa. Tottenham Hotspur mallaqa Crystal Palace irraa barbaadu kaffalee taphaticha fudhachuuf sochii keessa galuun isaanii himameetiin jira. Taphataan kun maqaan isaa irra deddeebiin Arsenal wajjin dhaamaatiin ture Ebericha Ezeeni haa ta'uti garuu amma immoo filannoon isaa akka Tottenham ta'e taphatichillee dubbachuu isaa miidiyaaleen gabaasaati kan jirani. Tottenham Hotspur ammattiin paawundii miliyoona 60 kaffalee mallaqaaf immoo boodarraa kaffalee Ebericha Eze mallatteessifachuu fi sochii itti galuu isaanii odeeffannoowwan bahaatiin jiran ni agarsiisa. Tariitika qubannaan Ebericha Eze eessa ta'uu danda'a kan jedhu ni eegama. Tottenham garuu bara dorgommichaa haalli isaan ittiin eegalan Ebericha Eze kan dabalatan taanaan bitaa fi mirga irratti Maamad Quddusuu fi akkasuma Ezeen jiraannan Thomas Frank garee akkamii garee murkataa ta'e dorgommichaan ijaaruu akka danda'an kan akeekudha. Tapha jalqabii liigichaatiinis Burnley irratti gooliiwwan 3 galchuun yoo injifatan Richarlisoniin dabalamanii haalli isaan ittiin ga'umsa dinqii mul'isan adda kan ture. Romelu Lukakuun miidhamni mudate lammiin Belgium gana 32 kun Romelu Lukakuun shaampiyoonummaa Napoli bara darbee keessatti gumaachisaa olaanaa ture. Taphoota 38tiin gooliiwwan 14 galchuun kan xumure kilabichi waancaa Scudetto akka fudhatuuf gumaacheetiin jira. Lukakuun tapha madaalli ga'umsa Napoliin Olympiacos mo'ate irratti kan
miidhamni kun garuu baatii sadii oliif dirreeraa keessa fageessuu gabaafameetiin jira hangas mara hin sodaatamne ture miidhamni Lukaku mudate kun yaa ta'uti garuu baatiiwwan sadiif dirreeraa isa fageessaa kanaaf jecha Antonio Conte fuula isaanii taphataa Manchester United Joshua Zirkzee irratti akka naanneeffatanii gabaafamaatiin kan jiru tariitika iddoo Romelu Lukaku buusuudhaaf taphataa kana gara Itaalii deebisuu danda'u kan jedhu eegama Sereen Itilii bara dorgommii 2025-26 sanbata dhufurraa eegaluun kan eegalu shaampiyoonummaa isaanii eegsifachuudhaaf Naapooliin taphataa qaxalii sarara fuulduraa barbaaduun isaanii dirqama kan ta'u sababni isaa Romelu Lukakuun sababa miidhamaatiin dirreeraa sila fagaatuuf jechuudha dhaggeeffataan keenya yaada isaanii barreesseetiin jira Zubamendi fi Victor Yokeresh taphattoota ajaa'ibaatii abbaan barbaade waan barbaade jechuu danda'a yaada jedhu katabeetiin jira hedduun keessan dhaggeeffattoonni keenya yaada keessan nu barreessanii keessattuu immoo ga'umsa tapha jalqabaatiin Victor Yokeresh fi akkasuma Benjamin Sheshkoon mul'isaatiin turan deeggartoonni Arsenaal fi Manchester United haalli isaan ittiin wal qeeqaatiin jiran adda taphattoota dhugaadha liigota birootirraa kan isaan dhufanii liigotatti dhufanitti madaquudhaaf yeroo fudhachuu danda'a faallaa kanaatiin garuu taphattoonni Liverpool kilaboota birootirraa liigota birootirraa dhufan kanneen akka Ekitike salphumatti liigichatti gaafa madaqan arganeetiin jira sana qofaa mootii Tijani Reinders Manchester City keessatti akkasuma Ryan Sherkin yeroo maan garichatti madaqaniitiin jiru kan Arsenal fi United kunneen yoom garichatti madaqanii akkaawunti goolii isaanii saaqatu kan jedhu ni eegama